obsa wal gurfadha wal jabeessa rakkoo dhuftu hundaaf rabbi dheessa. Wantoota yeroo cidhaan haati manaa abbaa manaa godhatan sana agarsiifamu sana agarsiisuu dandeessa jechuudha. Piraankii jechuun nama biraa wajjin garuu haadha wajjin dhalatte. Fungoo raawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoo yaashamaa harka fuunii hordoftoonni Saaroon Intartimentii biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalala fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha osoman hojiirra jiruutiin kanan viidiyoo kana isiniif maraatee jiru jechuudha. Gaaffii tokkoon isin gaafadha warra dhiiraas ta'e dubartii jechuudha. Inni dhiiraa obboleettii kee wajjin cidha yookiin immoo gaa'ila godhadhu osoo isin jedhanii hin godhatta. Isheen dubartiis immoo akkasuma obboleessa kee wajjin osoo godhadhu isin jedhanii hin godhatta. Isheen dubartii immoo akkuma kanallee itti yaadame hin godhattu moo hin godhatta jechuudha. Waan tokko durseen isinii dhaama jechuudha. Gaafa waan tokkos dubbannus ta'e gaafa waan tokko goonu dursinee nu miidhamoo nu miidhuu akkasumas immoo faayidaa qamoo faayidaa hin qabu hawaasa hin mufachiisaa maatii hin mufachiisaa bor rakkoo nurraan gahaa jennee yoo hojjenne barbaachisaadha jechuudha. Sababeen isaayyuu akkuma isin amma gidduu kana deemaa jiruu fi akkasumallee sooshaal miidiyaatti guyyaa kaleessaa kana ho'aa jiru jechuudha. Obboleessa piraankiidha jedhee obboleettii isaa wajjin cidha godhateetu jira jechuudha. Piraankiin akkuma beekamu biyya keenya keessatti akka faashiniitti ilaalama jechuudha. Akka faashiniitti haa ilaalamu iyyuu malee miidhaa piraankii garuu dursinee beekuu qabna jechuudha. Piraankii wanta hedduutu hojjetamuu danda'a jechuudha. Garuu waan fokkataa keessa gadi fagoo kana hojjechuun baay'ee safuu kan cabsuu fi akkasumallee duudhaa maatii akkasumallee seera amantaa kamuu kan cabsudha jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Namni akkamitti obboleettii isaa wajjin piraankii hojjechuu danda'a garuu piraankii gaa'ilaa akkamitti hojjechuu danda'a? Shamarree tokko gandaa fiddee hojjechuu ni dandeessa bara yookiin kan ollaa fiddee hojjechuu dandeessa. Garuu namni akkamitti obboleettii isaa wajjin sargii yookiin immoo cidha godhuu danda'a? Irree maaliituutiin yookiin haamilee maaliitiin dubartii obboleettii isaa hammatee obboleettii isaa akka nama gaa'ela wajjin dhaabbatu wajjin akshinii yookiin immoo taatee cidharratti godhamu dubartii obboleettii isaa wajjin namni akkamitti godha? Kuni abaarsa guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ani hin beeku jechuudha. Kun abaarsa guddaadha jechuudha. Obboleettii isaa wajjin namni akkamitti? Garuu shamara tokko gandaa fiddee akshinis ta'e akkasumallee wantoota yeroo cidhaan haati manaa abbaa manaa godhatan sana agarsiifamu sana agarsiisuu dandeessa jechuudha. Piraankii jechuun nama biraa wajjin garuu haadha wajjin dhalatte. Haadha dhiiga wal keessaa qabdu wajjin akkamitti wanti kun godhama? Piraankiin kana garaagaraa hojjechuu ni danda'a. Kun garuu hojjechuun akkamittidha? Anaaf gaaffii guddaa natti dhumeera jechuudha. Kun seeratti qabamanii dhiyaatanii gaafatamuu qabu jechuudha. Gaafatamuu qabu. Fakkeenyaaf piraankii kanarraa yoo baay'atee doolaara 200 yoo baay'ate 100 yookiin 50 hanga 300 akkuma carraatti argachuu ni danda'u. Sana qofa jechuudha. Kan isaan irraa argatan yuutuubiinis jechuudha. Yoo baay'ee ilaalamaa deemeef garuu sanaa ol argachuu danda'u. Qarshii jechuudha yookiin immoo birrii jechuudha. Kana qofa kan isaan irraa argatan. Garuu safuu cabsanii duudhaa cabsanii itti abaaramanii uumaa ofii gaddisiisanii maatii firoota gaddisiisaniitu kana fiduu jechuudha. Tarii itti fayyadamta, tarii nyaattaa, tarii immoo nyaattu jechuudha. Boriftaan gaafa dhalli keessan argite maal isiniin jetti? Akkasuma bor dhiirri shamarree sana wajjin gaa'ela dhaabbatu ati inni dubartii biraa wajjin gaa'ela dhaabbattu wanti kun sirriidha? Kun bafasum karaa itti qarshiin argatamu hedduutu jira jechuudha. Yuutuubii hojjechuudhaaf immoo faayidaa qofa irratti hundaa'u miti. Sagalee uummata ofiidhaaf ta'uun fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kanatti ajandaa hedduutu jira jechuudha. Ajandaawwan hedduun guyyaadhaa gara guyyaatti ni ba'u jechuudha. Nama hojjeteef itti milkaa'uu danda'a jechuudha. Ajandaawwan hedduu irratti yaada mataa isaa ibsachuu danda'a jechuudha. Akkasumas dabalatee immoo jechuudha uummanni keenya rakkataa jiru. Sooshaal miidiyaa tokko qofa irratti miti. Uummataaf sagalee ta'uu rakkoo uummanni keessa jiru
mul'isuu ni danda'a. Bifa diraamaatiinis ta'e akkasuma bifa sagaleetiin ta'e iyyuudhaanis ta'e. Iyyuu gaafa jedhu uwwachuu osoo hin taane uummataaf ergaa dabarsuu ni danda'ama. Sa'aatii ammaa kanatti ajandaawwan hedduutu jira. Ajandaan safuu cabsuu fi akkasumallee ajandaan uumaa ofii gaddisiisan. Ajandaan haadhaaf abbaa ofii mufachiisan. Ajandaan fira. Ajandaan uummata saba bal'aa kana mufachiisu garuu piraankiin akkasii garuu akkamatti sammuu namaa keessa dhufee akkamatti raawwachuu hin danda'ama. Kun seeratti dhiyaachuu qaba. Sana booddee immoo gara fuulduraatti immoo ganaayyuu qullaayyuu namni waliin ciisee ka'ee obboleettii wajjin piraankii hidhachuu danda'a. Barichatu bara dhumaatii bara itti ulfaataadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni kallattii kamiiniyyuu wanta kanarratti hojjechuu qabdu nuu gaafatamuu qabu jechuudha. Piraankiin akkasii saba bal'aa saba kabajamaa kana keessatti fudhatama hin qabu jechuudha. Piraankiin uumaa ofii gaddisiisu, piraankiin saba ofii gaddisiisu, piraankiin maatii ofii gaddisiisu fudhatama hin qabu. Akkamitti obboleettii isaa rakkachisuu danda'a? Akkamitti obboleettii isaa akka nama fuudhetti obboleettii isaa wajjin akshiniiwwan kana gaggeessuu danda'a namni? Ani akka kootti gaaffii guddaa na keessatti uumeera jechuudha. Deebii itti laachuun na rakkisa jechuudha. Garuu waan goonuu fi waan hojjennu, viidiyoo maxxansinu, barreeffama maxxansinu, waan dubbannu, waan haasofnu irratti dursinee osoo yaadne, dursinee bu'aa moo faayidaa isaatu caala jennee ilaaluu qabna jechuudha. Akkasuma immoo barnoota dabarsamoo hin dabarsuu jennee dursinee xiinxaluu qabna. Dursinee beekuu qabna. Hanga sana hin beeknetti namni yuutuubii hojjetaaf yuutuubii hojjechuun sirrii miti. Namni maxxansaaf maxxansuun sirrii miti. Namni viidiyoo hojjetaaf viidiyoo hojjechuun sirrii miti. Nu kuffisa. Gaafa namni sun deemee kufee yookiin nu bira hafe nutis achumatti dhaabbannee hafna. Yoo namichi kufe immoo wajjin kufna jechuudha. Wantoota hin baratamne hedduutu jira piraankii hojjechuudhaafis ta'e. Wantoota hedduu hojjechuudhaaf warroota biyyoota biraa ilaaltanii chaanaalota biraa afaan biraatiin ilaaltanii kaatanii hojjechuu ni dandeessu warra. Mee warra adii kan ilaala piraankiiwwan isaan hojjetan hedduu isaanii jechuudha. Namatti tolallee nama bohaarsallee akka kan biyya keenya walitti himanii miti jechuudha. Yoo ilaaltillee sin quubsu jechuudha. Sana fuutanii gara afaan Oromootti gara afaan keessanitti hiikuu ni dandeessu turtan. Garuu yeroo as deebitanii waan xibaara, waan fokkataa, waan jibbisiisaa, waan abaarsaa yoo hojjettan fudhatama hin qabu jechuudha. Qarshiin argattan isin achirraa argattan illee gatii isiniif hin qabu. Ittiin abaaramtu waan ta'eef. Mufii muyi yookiis immoo namni isiniin jechaadha jechuudha. Isinitti mufata garaan namaa waan ta'eef jechuudha. Qarshiif jettanii lubbuu keessan gurgurinaa, qarshiif jettanii aadaaf safuu hin cabsinaa, qarshiif jettanii saba bal'aa hin gaddisiisinaa. Qarshiif jettanii hiriyoota keessanii fi dhaloota bor dhufutti gufuu keessanii hin darbina. Namni bara dheeraa biyya lafarra jiraatu gonkumaa raawwatee hin jiru jechuudha. Hundumtuu yeroo gabaabduudha kan inni jiraatu. Yeroo murtaa'e booddee sana booddee garuu hundumtuu addunyaa kanarraa hin deema jechuudha. Yoo hangamummoo sooromte jechuudha qarshii karaa barbaaddee nu argatte siif hin guutu. Namoota qarshii qaban yoo ilaalte jechuudha. Dhukkuba meeqatu mana isaanii keessaa gilimbisee yeroo hedduu faarmaasii dhaabatu. Hiyyeessa homaa hin qabne yoo ilaaltu garuu boraafatee ciisa jechuudha. Utuma birrii yaaduyyuu boraafatee nagaasa fayyaa bulee ciisa jechuudha. Kanaafiyyuu waan bor isinitti gufuu ta'u hin hojjetinaa. Hin dubbatinaa, hin maxxansinaa, hin barreessinaa jechuudha. Bor isin rakkisa. Karaan sobaan darban galma nama dhibdi jechuudha. Amma jarri kun yeroo sanatti kana fakkeessanii hojjetan iyyuu malee danqaa guddaatu isaan irra jira jechuudha. Kanaafuu adaraa keessaa waan gootan waan hojjettanitti dursa itti yaadu, dursa itti xiinxaluun isin barbaachisa. Maali wanta ani godhu kun jechuun nama erga taane akkoo bineensarraa kan nuti adda taane hamaa fi gaarii adda baasuu irratti jechuudha. Isa kamtu saba miidha, isa kamtu ana miidha, isa kamtu namoota miidha, isa kamtu maatii miidha. Isa kamtu bu'aadha, isa kamtu kisaaraadha jennee adda baasuudhaan nuti horiirraa kan itti adda baane sammuu qabaachuu keenya jechuudha. Okay. Kanaafuu wanta fokkataa akkasiirraa of eeggadhaa.
isiniin baasu jechuudha. Sirriis miti. Eessayyuu hin geessan immoo sobaa wanta kanaatiin dabartanii jechuudha. Hubannaa, ogummaa, ayyaana nuuf haa kennu. Namni hubannaa hin qabne, namni ogummaa hin qabne kisaaraadha. Lafa hundumattuu phiramaati lapheensaa kan deemu jireenyi isaa phiramaadha. Jireenyi isaa hirkataadha jechuudha. Kanaafuu hubannaaf ogummaa hunduma keenyaaf haa kennu. Dhaloonni gara inni itti deemaa jiruu fi maal akka inni kana gara fuulduraatti godhu tilmaamuun hin ulfaata jechuudha. Yoo har'a kan ilaaltu waan fokkataa, bor kan ilaaltu waan fokkataa, waan jibbisiisaa, waan uumaa salphachiisu, waan uumaa salphisu, waan seera uumaa cabsu, waan seera aadaaf safuu duudhaa cabsu, waan seera abbaa fi haadhaa ofii muufachiisu, waan dhaloota bor dhufutti gufuu ta'u hojjeta dhaloonni ammaa.